waa'ee isaas isinitti himnaa. Miidiyaan addunyaa wayyaanii wajjiniin nutti duulaa jira jette bilchiginnaanii isinitti himnaa. Izeeman Tigraayitti filatame isas isinitti himnaa. Achi gara oolmaa Oromiyaatti gaafa dhufnu Abiyyi akkasumas Shimallisii fi Ashaadlii Hassan Suudaanii wajjiniin hojjetu jedhanii himatamanii jiru. Waa'ee isaas isinitti himnaa. Gabaasa mirga namaa namummaa of keessaa dhabes isinitti himnaa. Gabaasa kana wajjiniin maal akka jiru kanatti isatti aansee waa'ee PP Oromiyaa fi PP Amaaraa isinitti himnaa garamitti deemaa jiru. Isatti aansee Jeneraal Adam otoo hin beekin aangoorraa ka'an jedhanii jiru. Waa'ee isaas isinitti himnaa. Achi dhumarraa waa'ee Suudaanis isinitti himnaa. Suudaaniin lafa koo deebisadhu jetteerti. Warri bilchiginnaa immoo bilchiginnaas miti bilchiginnaa keessaa nama tokko qofa gaafatee garuu Suudaaniin daangarraa akka baatu daangaa akka gadhiistu jedhamteerti. Gaa kana hundumaayyuu qabannee jirraa hanga dhuma sagantaa keenyatti akka nu wajjiniin turtan abdii godhachaa amma gara oduu keenya jalqabaatti deemnaa. Oduun keenyaan kan jalqabaa waraanni Abbuttii fi Abiy akkuma itti fufetti jira. Kana duras isinitti himnee jirra. Waraanni kuni gara tokkotti citee hin jiru. Waraanni kuni hundumtuyyuu duula miidiyaarra jira malee waraanichi Tigraayis mo'atanii wayyaaniin yookiin Abbuttiin mo'attee gara walumaa galatti Tigraay keessaa hin baasne. Warri bilchiginnaas mo'atanii ammaan achi hundumtuu mirkanaa'ii sadarkaa jedhanirra hin jiranii. Kanaafi waan hunduu harka isaaniitiin baheeti kan jiru. Haa ta'u malee amma wanti irra jiru akka mul'isutti Abiyyi kana duraa iddoo baay'ee yookiin iddoo tokko rukutee magaalota rukutanii magaalota baay'ee baasatanii jiru. Magaalota keessaa baasanii jiru. Amma garuu hin baasne. Akka amma jedhanitti hajajoonni waraanaa riippoortii dhiyeessan jedhaniini magaalota Tigraay keessaa magaalota 80 oltu jira. Magaalota 80 keessaa magaalota 40 qofa nuti qabanne magaalli 40 olii warra jala jira. Kanaafiyyuu waan kuni hin milkaa jennee jaannu hanga ammaa kan cimnee itti adeemuu dadhabne kana booda hin milkaa jennee hin yaadnu jedhanii yaaddoo qaban ibsanii jiru jedhama. Warri waraanonni bilchiginnaa yookiin hajajoonni waraanaa bilchiginnaa jechuudha. Haa ta'u malee Abiyyi waraanni kuni tasuma dhaabachuu hin qabu. Warri juuntaa kuni otoo harka hin kennatiin duubatti deebi'uu hin qabnu. Seerri eegamuu qaba. Seera eegsisna jenneeti warra kana yakkamtoota seeratti dhiyeessina jenneetitti galle. Kana otoo hin raawwatin kana otoo hin fidin tasuma duubatti deebi'uun hin danda'amu. Waan akkasii isinirraas hin fudhadhu dhaga'uus hin fedhu. Ani ammaan achi kuni ta'ee kuni cabee kuni ta'ee dhaga'uu hin fedhu. Anaafi bu'aa qofa rizaaltii qofa naafidha kottaa. Warra sana naa qabdeessayyuu seentanii gammoojjii isaan keessa jiranis haa ta'u gaara keessas haa ta'u holqas haa ta'u holqa sana seentanii achi keessaa qabdanii akkanaa fiddanidha malee hin dandeenyu keessaan baanu waan jedhu dhaga'uu hin fedhu jedhanii jedhanii. Egaa haala kanaanii kan qaanaanii hooggantoonni waraanaa dheengaddaa warri Tigraay iddoo garagaraatti tarkaanfii garagaraa fudhatanii baay'ee akka miidhanii fi namoota booji'anis namoota ajjeesanis maqaa wajjiniin himanii jiru. Haala sanaanii erga rifataniin booda maal goona jedhanii mari'atanii guyyaa 2 guutuu mari'ataniiti kaleessa mari'atanii har'aa kanuma du'aa tokko waa jedhanii jiru. Har'a akka jedhanitti nutis namoota garagaraa ajjeesnee jirra. Hooggantoota waraanaa ajjeesnee jirra. Hooggantoota garagaraa immoo boojinee jirra jedhanii jiru. Haala kanaanii warri ajjeefne jedhanii koloneelota akkuma jiraniini egaa koloneela qofa filatanii akka ajjeesanidha kan himaa jiranii. Kana jechuun wantichi iyyuu akka soba ta'edha kan argisiisu. Namni oduu koloneelli sin du'a, jeneraalli sin du'a, isaa gadis immoo hin du'a, shaalaqaanis hin du'a, maalis hin du'a. Isaan kan nutti himan garuu koloneela qofa akka waan koloneela qofa filatanii achi keessaa rashananii
koloneela tokko lama sadii yookiin shan yookiin ajjeesuu ni danda'u. Inni waanuma jirudha. Keessattuyyuu waraana irratti gaafa qabanii jedhan amma yeroo baay'ee akka ajjeesanii fi akka harka irra hin qabne warruma booji'amellee keessattuu hoogganaa waraanati warra jedhanii kanarraa kan ka'e amma Tigraay keessatti akka dhageenyutti miti warra lola keessa ture warra poolisii fi liyyuu poolisii keessa ture dargaggoonni mataa isaaniitiin baay'ee sodaatanii deeggartoota abbuttiitiis jedhanii waan qabaa turanii fi dargaggoonni hedduun badanii gara gammoojjitti galaa akka jiranidha. Gammoojjitti galanii qabsoodhaaf akka of qopheessaa jiranidha. Haala kanaan egaa qabsoo keessa immoo kan booji'amu numa jira. Sanaan ala warra hooggantoota jedhanii warra zoonii hoogganan maal jedhan keessattuyyuu Mulu Gizaabeer dubartii jedhamtu tokko dubartii sadarkaa deetaa kan turte ministeer deetaa kan turte ishee qabannee jira jedhanii jiru. Haa ta'u malee ammallee namni baay'een ija shakkiitiin ilaalaa kana dura akkasuma dubartii biraa qabanne jedhaniitoo kan mana mariyaa federeeshinii hooggantuu mana marii federeeshinii qabanne jedhanii otoo hin qabatin hafanii konkolaataa ishii qofatu deebi'ee kanarraa kan ka'e qaanii ture yeroo sanitti iddoo biraatis waan garaagaraa dubbatanii otoo wanti sun hin ta'in hafee jira. Kanarraa kan ka'e egaa ammallee namoonni baay'een isaan amanaa hin jiranii. Egaa waraanni isaanii kun akkuma itti fufetti jira. Gama biraatiin Reuters gaazexeessitoota isaa Finfinnee keessaa baaseera. Gaazexeessitoota koo waa'ee Tigraay akka hin gabaasne dhorkamanii jiru kana dura akeekkachiisni garaagaraa natti kennamee jira jedhee jira Reuters. Kana malees kaameraamaaniin Reuters Kumarraa Gammachuu dheengaddaa qabamee mana isaatii qabamee hidhamee haga ammaa himatni kana jedhamu irratti akka hin banaminii fi callisanii beellamaan mana murtiitti akka deddeebisaa jiran dubbatamee jira. Sanaan alas suuraa kan kaasuu fi isaan lamaanuu Oromoodha. Tiksaa Nagarii reebamee jira. Reebamee baay'ee miidhamee jira. Ijoolleen kun waan biraaf otoo hin ta'in gatii Oromoo ta'aniif qofa. Ijoolleen kun otoo Amaara ta'anii jiraatanii waan rakkoon akkasii irra ga'u nutti hin fakkaatu. Hundaafiyyuu ijoolleen kun Oromoodha waan ta'aniif Oromoon immoo gara tokkoonii abaa'oo deeggartuu abaa'oo waan deeggartanii fi abaa'oon immoo warra abbuttiitiin deeggarama jedhanii waan amananiif warri bilisiginnaa sanarraa kan ka'e wal gargaaraa jirtu wal deeggaraa jirtu jedhanii kanaani kan isaan ijoollee kana hidhuu danda'anii. Kanarraa kan ka'e Reuters aariidhaanii waajjira isaa gara Keeniyaatti jijjiireera gara Naayiroobitti jijjiireera. Kun yoo jennu du'a biyyattii sanii fi Keeniyaan yeroo hundumaayyuu kan Itoophiyaadhaan morkattu waan akkasiisaniin NGO'n gurguddaan miidiyaan addunyaa gurguddaan Keeniyaa keessaa kan isaan waajjira qaban. Miidiyaan tokko biyya tokko keessaa waajjira qabaachuu jechuun waan baay'ee gabaasa. Waan gaariis hin gabaasa. Waan yaraanis yoo jiraate hin gabaasa. Waan yaraan maaf gabaafame jedhamee miidiyaa ari'uun barbaachisaa miti. Maaliif miidiyaa jechuun yeroo hunda waan gaarii hin gabaasu otoo hin ta'in yeroo tokko tokko dogoggora jiranis kan nutti himudha. Dogoggora sana dafnee akka sirreeffannu kan nutti himudha. Otoo beekanis silaa biyyattiin suni mootummaan biyyattii suni waan miidiyaan kan biyya keessas haa ta'u biyya alaa waan isaan kaasan kana ilaalanii dafanii sirreeffatu malee isa warra biraatu ergata jedhanii gara biraatti geessuun hin barbaachisu. Kanuma wajjiniin egaa miidiyaa har'aa Dammaqa Makonnin deebi'ee dubbateera. Addunyaa abbuttiitu ergataa jedhanii jiru. Miidiyaa addunyaa abbuttiitu ergataa. Reuters abbuttiitu ergataa. Kanaaf ergamtoota isaaniiti jedhaniiru. Walumaa galatti BBC'nis, Reuters'nis, The Guardian, New York Times miidiyaan hundumti waa'ee Abiyyi waan gaarii gabaasaa jiru. Miidiyaan hundumtuyyuu waa'ee biyya sanii waa'ee waraana deemuu sanii tokkoyyuu ija gaariidhaan ilaalee kan gabaasu jiru. Namni Abiyyi irraa eeyyanii seera kabachiisaa irraa jabaadhu jedhee yaada isaa kana weerara isaa kana
waraana isaa kana irraa bitin jiru. Hundumtuu iyyuu isa balaaleffatu, hundumtuu iyyuu isa waan balaaleffataniif balaaleffannaa kana waan hin feeneef inni yeroo hundumaayyuu ana yeroo hundumaayyuu ani goota ani mootii ani beeka kan jedhu waan barbaaduu fi kanarraa kan ka'e egaa miidiyaa garaagaraa hin fedhu. Miidiyaan kun fakkeenyaaf propagaandaadhaa jedhanii otoo xiyyaarri gara Maqalee deemuun jalqabin gara Maqalee deeme jedhanii Abiyyi achi Maqalee dhaqee haasawaa godhe jedhanii waan sana dubbii gochuudhaaf waan sana akka miidiyaan addunyaa gabaasu jedhanii waan baay'een qarshii hedduun itti bahee hojjetame namni gabaasee hin jiru, namni kanarratti hojjetee hin jiru. Kanarraa kan ka'e egaa baay'ee abdii kutatanii miidiyaa addunyaa wajjiniinis wal lolaa jiru, walitti bu'aa jiru, ergamtoota isinii, juuntadha isinii, juunta warri Tigraay abbuttiini, juuntaa Tigraay gaafa ta'anii miidiyaan addunyaa immoo juuntaa addunyaati kan ta'u. Kanaafi haala sanirra kan jiranii hundumaafiyyuu miidiyaa addunyaa wajjiniin wal loluu jechuun ammasii fudhatama dhabuudha. International community'n kan isaan beeku karaa miidiyaa addunyaatiin isuma sana ofitti gabaabsuu, dallaa ofitti ijaaruu, uummata addunyaa keessaa ba'uudha malee waan biraa wanti nama fayyadu hin jiru. Egaa waa'een Reuters kana erga jenneen booda har'a Dr. Muluu Naggaa itti gaafatamaan yookiin pirezidaantiin yeroodhaa Tigraay akka dubbatetti paartilee jiranii fi aangoo qoonnee jirraa jedhee jira. Kanaafiyyuu namoota garaagaraa iddoo garaagaraatti muunnee jirraa jedhee jira. Iddoo garaagaraatti muunnee jira warra jedhe keessaa tokko Izeemanis Tigraay irratti akka bulchu muudamee jira jedhee jira. Izeemaa qofa otoo hin ta'in warra Tigraay keessaa socho'anii akka Tideepaa yookiin immoo akka kan Abrahaam Dastaatiin hoogganamu kana Aranaa kan jedhamu kana isaanis argatanii jiru, aangoo argatanii jiru jedhee jira. Garuu Izeemanii warra kaanirraa akkamitti adda ta'e? Izeemaa jechuun egaa akka biyyattiitti dorgoma kan jedhudha. Akka biyyattiitti warri dorgoman kan biraas jiru. Amma fakkeenyaaf ofii mataa isaatiin akka waliigalatti madirak jedheeti madirakii san jala Aranaan faa jira ture. Haala saniin gara akka biyyaatti dorgomaa jechaa ture. Haala kanaan madirakiin yookiin ofikoon akkamitti Tigraay keessaa akka aangoo dhabe hin beekamu. Kanaaf wanti isaan jechaa waan wal dha'uu fi waanuma fudhatama hin qabneedha. Jechuun Tigraay keessatti muudamuudhaa fi dirqama dhaaba siyaasaa keessatti hirmaachuun yookiin dhaaba siyaasaa keessatti qabamuun maaliif akka barbaachise ifaa miti. Haa ta'u malee isaanii akkuma gubbaadhaa ajajamee abaluufis keessattuu Izeemaa wajjin warri bilchiginnaa waan jiraniif Izeemaa fi bilchiginnaanis yeroo gabaabaa keessatti walitti makama waan jedhanii yaadanii fi egaa waan walitti makamuun keenya waan hin oolle fi ammuma isaanii haa kenninu jechuudhanii aangoo kennineefii jira. Akkuma oolmaa wayiitti kan isaan lakkaa'anii waan kana nu ooltanii nutis waan kana isin oolle jedhaniiti kan isaan gochaa jiranii. Gama biraatiin filannoodhaan kan kenninu kan uummanni filate qofa nuti kan muunnu jedhee jira namichi muguu suni. Egaa namtichi waan jedhus hin beeku waa'ee siyaasas namtichi waan beeku hin qabu. Yuunivarsiitii Finfinnee keessaa barumsa dipaartimentii edukeeshinii sana keessa ture. Namni suni waa'ee edukeeshinii irratti hin beeka. Sanaan ala guyyaa tokko bakka siyaasni jiru dhaga'ee hin beeku. Siyaasni jiraachuu isaatiyyuu waan akkasii jiraachuu aangoon akkasii kennamuu akka danda'u kan dhaga'e Abiyyi irraayi. Abiyyiif immoo namni kaadhime nama biraa naannoo sana keessa jirudha. Haala sanaanii nama Tigraay dhalataa Tigraay fi ergama kana baatu baatiriin barbaadaa turanii akka carraa argatanii nama kanaaf kennan malee wanti biraa wanti ta'e hin jiru. Egaa kana wajjiniin saamichi akkuma itti fufetti jira. Iddoo garaagaraatti qabeenyi hedduun saamamaa jira. Kana dura akka isinitti himne wanta saamame akka hin binne jedhanii charchiin kaatoolikii Eertiraa keessattuyyuu wanta Tigraay saamamee dhufe warri duuka buutota koo yookiin miseensonni koo akka hin binne jedhanii jiru. Wanti kun waan gaariidha. Charchiin
dhuguma Yesuus Kiristoositti amanna jettanii hedduun keessan waan kana balaaleffachuu qabdu. Waan haqaa miti, waan nama saamanii fidanii namatti gurguruun waan yaraadha, waan yakkaadha, waan cubbuudha. Kanaafiyyuu warri dhuguma Yesuusitti amanna jettanii hedduun keessan waan kana balaaleffachuu qabdu akkuma Kaatoolikii kana. Nuufis eenyuufiyyuu haa ta'u haqni namaa haqa namaati. Haqa namaa karaa sirrii ta'een fudhachuun sirrii miti. Warri amantii Islaamaa hordoftanis akkasuma amantii kamii keessayyuu haqni haquma. Haqni kan bakki inni haqa namaa fudhadhu haqa namaa saami kan jedhu amantii hin jiru. Kanaaf qixa balaaleffachuu qabdu. Keessattuu immoo warri amantii Islaamaa hordoftan har'a akkuma dhageessan tarii ammas simbirtuu miidiyaan isinitti himaa Al-Najaashii saamamee jira. Al-Najaashii keessattuyyuu meeshaa waraanaa gurguddaadhaan rukutamee suuranis ba'ee jira. Keessi isaatis guutumaan guututti akka saamameedha kan himatamu. Al-Najaashii keessaa anumti kanan beeku waan baay'ee barreeffamoota durii hedduutu jira. Keessattuyyuu barreeffamni Sheek Muhammad Jamal Al-Diin kan jedhamu anillee yeroon maastarsii hojjedhu kananii kitaabota isaanii ilaalee jiru. Isaan sun akka seenatti kan ilaalamanidha. Kitaabonni isaanii kuni masgiida gara garaa keessa jiru. Masgiida muraasa gara kaabaa jiran kana keessa sheekiin kuni nama duriiti. Nama bara 1882 otoo Yohaannis wal waraananuu kan du'anidha. Sheekiin kuni sheekii baay'ee beekamaadha. Kitaabonni isaanii baay'een afaan Arabaatiin barreeffamanis waa'ee seenaa Oromoo kana fa'aa kan of keessaa qabu. Waa'ee jireenya Oromoo kana fa'aa kan keessaa qabudha. Egaa Oromoo raayyati namni kuni anis akkan dhiyeessetti iddoo baay'eetti namni kuni akka abbaa ogbarruu Oromootti kan ilaalludha. Keessattuyyuu gumaacha sheekonnii fi hayyoonni amantii Musliimaa hordofan kuni hedduun isaanii gumaacha isaan guddina afaan Oromootii fi guddina walumaa galatti beekumsa Oromooti gumaachan keessatti nama akka abbaatti ilaalludha. Akka ogbarruu Oromoo yayyaban jennee warra yaadnu keessaa tokkodha. Haala kanaan egaa qabeenyi kuni gara tokkoonii barreeffamni isaanii kuni Al-Najaashitti argama. Isas saamuu hin oolle, isas fudhachuun isaanii hin oolle qabeenya hedduu naannoo isaanii akka fudhatanii iddoo biraatti geessanidha. Akkasumas masgiida sanaa itti dhukaasanii akka caccabsanidha. Kuni waan ta'uu hin malle, waan ta'uu hin qabne eenyuyyuu haa raawwatu wanti suni yakka. Garuu akka loojikaali yoo yaadnu warri Tigraay yaadu warri abbutti hin godhu jennee yaadnu maaliif wanta kana kan isaaniiti qabeenya isaaniiti isaaniyyuu kan haaromsiisee kan ittiin dhaadatanis isaanii nuti warra dura hijiraan jalqabaa asitti gaggeeffame jedhanii warra Arabaa kana kan baay'inaan nuti Araba jedhaniyyuu kan qabataa turaniini isaan kana deebisanii hin miidhu jennee yaadnu. Haa ta'u malee warri akka diinatti yaadu jiru hunduma caala warri kanarratti balaaleffatamu warra faannoo jedhamanidha. Warri faannoo jedhaman suni loojikaalii gara loojikitti yoo dhufne faannoonis kan raawwatu garuu iddoo sabboonummaan kuni sabboonummaan dhaqee gara walitti bu'iinsatti gaafa jijjiiramee namni loojikaalii yaaduu dhiiseti imooshinaali ta'a. Namnis waan jalaaduuf maal waan jedhuu fi yeroo sanitti imooshiniin iddoo hin qabu. Kanaaf namni gaafa sanii akka saayikooloojiin jedhutti fight or flight irra jira. Fight or flight sana keessa self defenseedhaan yookiin offenseedhaan waan hojjetanii fi waan qaamni suni qabu hundi diina koo kan jedheen suni waan qabu hunduyyuu diina jedhee yaada. Charchiis haa ta'u, masgiidas haa ta'u, maalis haa ta'u diina jedhee waan yaaduu fi gara barbadeessutti deemaa jechuudha. Kanaaf duraan dursee waraanni biyya tokko keessatti lammii tokko keessatti kan hin barbaachisne miidhaan isaa waan hammaatuuf hunduma caala immoo diina waliin jechuun suni baay'ee hamaadha. Abaluu diina gaafa waliin jedhanii tarkaanfiin achirratti fudhatamu suni baay'ee hammaachaa deemaa jechuudha. Kanarraa kan ka'edha wanti kun tarii raawwachuu kan danda'u jennee kan yaadnu hundaafiyyuu qaamni hin qorata jedhamu yoo jiraate hunduratti waan qoratee irra ga'uudha. Garuu gochi kuni
akka yakka yeroo waraanatti kan inni lakkaa'amu. Maaliif waan cultural aspect wanti aadaa akkasii kun amma Alnajaashiin iddoo amantaa qofa otoo hin ta'in iddoo aadaatis akkuma odaa keenyatti odaa keenyan jala muranii odaa nabee muranii jennaan amma yakka addunyaatitti kan isaan lakkaa'aman. Even ammumaayyuu gara tokkoon kan himachaa jirru warra irreecha Finfinnee dhoorke suni akka yakkaatti ilaalamu. Maaliif ummata tokko maaliin iyyuu haa ta'u maaliin godhanii akka ummanni tokko hin irreeffanne iddoo aadaasaa iddoo nama tokkoof waaqeffannaa nama tokkoof immoo iddoo aadaatti bakka aadaa sana hin dhaqne dhoorkuu jechuun yakka ofiisaatiif iyyuu haala kanaan egaa kan ilaalamu. Kanatti aanee gara oolmaa Oromiyaatti sin geessina. Gara oolmaan Oromiyaa egaa kan jalqabnuuni Abiyyi, Shimallis, Ashaarli Hasan fa'aa Suudaanii wajjiniin hojjetu jechuudhaani warri aktivistoonni Amaaraa himachuu jalqabanii jiru. Akka isaan jedhanitti namni Al-Buhraan namni jedhamu kuni hoogganaa waraana Suudaanii amma daangaa Amaaraa akka isaan jedhan daangaa Gondar akanii saamsisee daangaa Gondar kan qabate kan Gondari walumaa galatti Amaaraa rakkoo keessa galchaa jiru kuni jalqabarraa gara Finfinnee dhufee ture. Gara Finfinnee gaafa dhufee Abiyyi simatee fuudhee Bishooftuu fi Adaamaa geessee iddoo garaagaraa itti agarsiisanii sanaan alasii wante yookiin gaachana badhaasanii gaachana erga badhaasaniin booda waan garaagaraa kennanii fi kennaa garaagaraa kennanii fi simatanii wajjiniin hojjannaa jedhanii egaa achirratti waan walii galan hin beeknu malee walii galtee wayii qabu. Walii galtee kana waan qabanii fi achiin booda haala kanaan geggeessanii erga Finfinnee erga Shimallis Abdiisaa fi Abiyyi waan kana godhanii fi waan hunda gola isaanii itti agarsiisanii waan hunda itti himaniin booda hin galee achii deebi'ee ammas naannoo Beenishaangul dhufee Beenishaangulis daawwatee jira. Ashaarli Hasan wajjiniin hooggantoota Beenishaangul wajjiniin mari'atee jira. Egaa lamaaniyyuu kana amma gara Oromiyaatiin warra hooggantoota Oromiyaa kanatu Amaaratti duulaa jira. Gara Beenishaanguliitiin keessattuu Matakkal keessatti Amaaratti duulaa jiru. Isa wajjiniin amma gara adda sadaffaa banachuudhaan addi tokko gara Oromiyaatiin addi tokko gara Beenishaangulii addi tokko immoo gara Tigraayiin addi tokko gara Suudaaniitiin nutti baname. Egaa kan weerarri Suudaanii nutti baname kuni beekatiif illee ta'uu baate yoo isaan weerara nutti banan kana warri Oromiyaas haa ta'u Abiyyis haa ta'u waan tokko hin jenne. Abiyyi kan kana dura jechaa ture Suudaaniin gaafa daangaa kana qabattu ayii kan biraatu ergataa nuti warra Tigraay keessa jiru sana lola Tigraay irra waan jirruufi isa otoo hin xumurin isa dhiisnee gara Suudaaniitti akka deebinuuf jedhaniiti. Kanaaf nuti immoo sana hin goonu jedheeti kan inni dubbachaa ture. Kana duras akkuma isinitti himee warra Amaaratiin keessattuyyuu zoonii Gondar dhiyaa kan jiru san qofatu dubbate. Inni maal jedhaa akkasitti qarshii biliyoona tokkootii olii saamamnee jirra. Namoonni hedduun achi buqqaanii deemanii jiru jedhee jira. Egaa kana isinii kaffallaa dhiisaa dhimma Suudaanii amma nutti hin kaasinaa. Yeroo kanatti waraana lama geggeessuu hin dandeenyu. Waraanni Tigraay keessayyuu hedduu nu baasisaa jira. Hedduu dhamaa jirra. Qarshii hedduu baasaa jirra. Kan Suudaanii kanatti gallee jennaan immoo hin dandeenyu jedhee dubbatee ture. Egaa kanaanii warri aktivistii Amaaraa hedduun isaanii baay'ee aarii akka qabanii fi jara kana himachaa akka jiranidha. Beekatiif akkas nu gochaa jiru. Nuufi Itoophiyaa jechuun homaa miti. Abiyyii fi nuti waan tokko miti. Lafti Amaaraa homaa miti. Amaarri du'ee dhiisee homaa miti. Gatiin qabu. Suudaaniin lafa keenya gaafa weerartu qabeenya keenya gaafa weerartu namni tokko as bahee waan tokko kan inni dubbatee hin jiru. Gama biraatiin namni foreign affairs keessa gara jechuun haajaa biyya alaatirraa yeroo tokko Suudaaniin homaan goonee misiraatu ergachaa jira jedhee
Misraa waan kana keessaa directly yookiin kallattiidhaan hin hirmaatin himachuun waan tokko hin fayyadu. Yoo dhugaadhaan biyyattii sana hin yaadu ta'e Suudaanii ifatti haa balaaleffatanii waraana kanas akka nurraa ittisan jedhanii jiru. Dubbiin kun egaa agaramitti adeemaa jira. Abiyyis fuulduratti garaan ittiin qoratan hin jiru. Garuu duddaa fi garaa gochuutti deemaa jira. Aarii guddaa irraa qabu amma. Kana nurraa dhorkuu dadhabe jedhaniiti kan jiranii. Nama gaafatutti hin jirre malee kuni maaliif ta'a jedhanii sila gaafachuu ni danda'u ture. Paarlaamaan yeroo kaanii hin bittinnoofnaa yeroo kaan walitti qabamnaa jedhee Beenishaangul irratti Matakkalee harkaa baatu malee Matakkalee naannoo Amaaraa jala galtu jedhu malee suni amma walitti qabamee dhimma kanarratti yaadanuu kennaa dhimma kanarratti dhufaan koottaan mari'achiisaa kan jedhe hin jiru. Maaliif yeroo Suudaanii weerartu Suudaaniin akka lammiitti lakkaa'amti yeroo Tigraay garuu hundumatu duula. Yeroo Oromiyaa hundumatu duula. Yeroo Oromiyaa keessatti namni lama namni sadiduu jaartiin pirezidaantiin sarara diimaa jettu Suudaaniin yoo kiiloomeetira 60 seentu yoo kiiloomeetira 60 seentee abbaa barbaadde ariitee nama barbaadde irraa qabeenya saamtu sarara diimaan hin jiru. Sarara diimaa wanti jedhamu hin jiru. Biyyi weeraramte kan jedhu hin jiru. Biyyi kun weeraramte duulli nu barbaachisa moo hin barbaachisu kan jedhullee hin jiru. Dhimma kanallee kan kaasu hin jiru. Maaliif wantichi kan Oromoo miti kan sana godhu. Otoo Oromoon waan tokko jedhee jiraate Oromoon Finfinnee keessatti gamoo tokkittiin ijaaradha gaafa jedhee sarara diimaa taasuni hiriira nagaa waamna Finfinnee keessatti hundumtuuyyuu asii achi iddoo meeqaa wal waamee hiriira baanaa hin morminaa jedheeti ka'a. Diyaaspooraan biyya keessatti Jawaarii namoota isaatti himee Amaaraa ajjeesee maalii jedhanii gajaraadhanii jedhanii addunyaa guutuu walitti fidanii meeqa jeeqaa turan suni gaafa lafti kiiloomeetirni 60 lafa square kiiloomeetirii miliyoona kuma tokko oli exactly hin beeku isaan baasanii jiru warri Suudaanii hagam akka qabatanii isa sana qabannee jiru lafa xinnaa miti kan isaan qabatan. Lafti kun hundi gaafa qabatamu warri alaalle Amaarri alaa lakkii jedhees hin jiru. Diyaaspooraan maaliif jedhe jiru. Diyaaspooraan hiriira nan ba'a jedhe hin jiru. Diyaaspooraan zoom miitingii qopheesse hin jiru. Diyaaspooraan hundu gaafa Oromoo ibiddatti isaanitti qabata. Gaafa kaani namni tokko hin jiru. Kuni maal akka ta'e nu wallaalchise jechuun hunduma caalaa lammii biyyattii tokkooti hundumti keenya akkamitti wallaalaa jirra kan jedhu sana nutti agarsiisaa jira. Hundaafiyyuu egaa isaan amma kan himachaa jiranii Suudaaniin weerarte Suudaanii ofirraa deebisuu qabnaa akkamitti ofirraa deebisuu qabnaa otoo hin ta'in isaan cinqeen isaanii Suudaaniitti sababeeffatanii Shimallis Abdiisaa Abiy Ahmed warri kunis achirraa akka ka'anidha. Kan isaan sababeeffatan kan isaan barbaadanis malee warri kun nurraa haa ba'uu miti. At least yeroo kanatti diina alaa tokkotu nutti dhufee tokko taanee duulla tokko taanee ofirraa ittisna. Isinis lammii keenya nutis lammii tokko jedhanii Oromoo gaafachaa hin jiran. Oromootti deebi'aa hin jiran. Oromoodha walii gallaallee yaadaa hin jiran. Isaan ammallee yaaddoon isaanii Oromoon tokkittiin achi jirtuu fi as jirtu walitti buutedha kan isaan barbaadan. Kanaaf isaantu beeka egaa garamitti akka isaan baasu. Kanuma wajjiniin egaa PP'n Oromiyaa fi PP'n Amaaraa ammas akkuma wal mormanitti jiru. PP'n Amaaraa ifatti dubbachaa hin jiranii. Ifatti dubbachuu otoo hin ta'in karaa Abiin kan isaan dubbachaa jiranii karaa Abiin yookiin namaa jedhamu kana jechuudha. Maal jedhama? Saa jedhama jechuun sochii saba Amaaraa afaan Oromootiin jechuudha. Sochii saba Amaaraa sanaanii dubbachaa jiru. Karaa sochii saba Amaaraa saniini gara tokkooni Dassaaleny Caannee gara tokkooni Kiristiyaan Taaddalee dubbachaa turanii akka isaan jedhanitti rakkoon kun hundiyyuu kan ga'e isin irraa kan ka'edha. Taayee egaa arrabsaa jiru. Wanti isaan jechaa jiranii
hunduma caalaa nu balaaleffachaa jiru. Lafa keenya irratti nu balaaleffachaa jiru. Eenyummaa keenya irratti nu balaaleffachaa jiru jedhanii deebii